afaanitti aanan buusu jirti. Maal goonare abboleeyyan kiyya maal goonare wanni goonu hin jirtu abboleeyyan kiyya wanni guyyarraa dubbataa oollu maalumare maaltu guyyarraa wanni dubbataa oollu kamere nima dubbanna abboleeyyan kiyya eessuma deemnare yoo ilmoo xiqqoo tanaata dararamte haati. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi daawwattoota Biinii akkam nagaa qabdanii fayyaadhaa jirtanii. Obboleeyyan kiyya gaa har'a maal qabattee teessa hin oolamu wanni qabadhee dhufe alhamdulillahi rabbil aalamiin dawaa tokko gaa rabbiin haa fayyisu bilaali. Obboleeyyan kiyya inshaallah nama fayyinneetuma gaa yaa dawaallee waa nama fayyimchaa kana fayyisee qulqulleessullee miti. Dawaa tokko akkasittiin na erganii sheekhay wayii na ergee bahaaraata naannoo dawaan habashaa itti gurguramu jira. Dawaa san deemetiin bahaaraata sanii bitee fi waldaa geessee itti uliyyeetii biraa deeme yaa obboleeyyan kiyya inshaallah rabbiin waa fayyisu obboleeyyan kiyya mucaa kanamaa gaa dhukkubsiisu rabbumaa kanama fayyisu rabbumaa garuu ilmi namaa kuni akka fedhe qabaa waan namatti hin goone hin jiru. Inshaallah ilmoo xiqqoo tanaatu wallaahi hedduu garaa nu mararuu jira waan takka dubbannu qabnu obboleeyyan kiyya inshaallah rabbiin mucaa kana nu haa fayyisu. Kanaafuu gaa wardaadhaan dawaa kanatti uliitti jeetini hanga dawaa mucaa isa fayyisu argannee itti goonutti hanga dawaa argannee habraa dawaa bareedaa jabaa agarree itti goonutti kanamee itti ulii itti godhi jeetin gaa sheeyni na ergee akkasitti bahaaraata sanii fuudhee fi warda geessee biraa deeme kunoo gaa warda itti ulu jirti rabbiin gaa yoo rabbiin fayyise rabbiin nu haa fayyisu malee ilmi namaa wallaahi hedduu takka dogongoruu jira ilmi namaa asirra biyya tana keessatti illeedha. Inshaallah yaa obboleeyyittii yaa obboleessa kiyya namatti illee hamtuu yaadinii hanga addunyaa tanarra jirtu ilmoo xiqqoo tana laaladha ilmoo tanaadha du'aa nu godha inshaallah obboleeyyan kiyya rabbii keessa sodaadhadha wanuma gubbarra guyyarra asirratti ol baanee fuuli miidiyaa gubbarratti ol baanee iyyaa oolluuf hanguma ilmoo xiqqoo tanaaf garaan mararre waan biraatii miti. Kanaaf odoo biyya teenya taane silaa har'a akkasitti iyyutti ol baanee hin iyyinu. Biyya teenya jechuun dawaan habashaa hedduu jira. Kanaafuu silaa biyya teenyatti akka feene yaanee dawaa san fudhannee wallaannannaa biyya tana keessatti biyya yoo dubbiftee sheekotarraa biyya keessa sheekotiin keessa uummata zanuwaadha. Xiqqaalaa wasaka warra siirii namatti godhu jaarmadha sun jarri obboleeyyan kiyya yoo dhugaa feetan. Kanaafuu obboleeyyan kiyya sheekotii biyyaa sen gaafannee dawaan habashaa kun maali jedhamaa inni achirraa yoo isaan nu wasaan biyya tana keessatti bahaarata gurguramaa. Bahaarata jechuun bakka ni jiraame inni beektan uummata keenya obboleeyyan keenya namni beekni jiru bahaarata. Kanaafuu achirratti dawaan habashaa kun hedduu jira achi keessatti muka hedduu wal keessatti dawaa ta'ee gurguranii achirraa bitamaa jechuudha dawaa sun qaalidha. Kanaafuu kaan kanamas qulqulleessee fayyisan yoo hin argin haa arge immoo hanga akka mataa kiyyatti yoo isaan naa himan maqaa sanumaa dhaqeetiin bitee itti geessee wardaadhan itti uliyyee yoo gaa rabbiin nu fayyise akka fedhe qaba sababa namaa godha sababa yoo ta'e faayinneetu itti ulu jira obboleeyyan kiyya inshaallah nama fayya waa akkatti naftu eeyyaa. Kuyoo diqaalaan asirratti ol baatee akkatti afaan bananne kun miyyoonis afaan hin bananne biiftuun jettaniis Abrahaam taa'eeti kun uudii fi dargaa barni beeksisanii obboleeyyan kiyya uummata dargaa uud akkatti aarsanii dhaabbatee akka jinni gabbaran warra jinni gabbaru kana arbaa uummanni kaa'ina uummata diqaalaa wasaka kan. Kan ilmoon harkatti laafattee haadha harka jirtu inni asirratti ol ba'ee miyyoo wajji deddeemu jiraniinis xiqqollee yaadu kunis maare biiftuun akkana si ilmoon tasaati moo diqaalaa eessaa fuutan jaaru wartaatu nama waan aliif deemsaa kanarra mucaa kanarraa hin dhalimmoo
mucaan akkamitti immoo tana yaada'uu dhabee na dhibee immoo akka mataa kiyyatu bariyyeen kiyya. Wallaahi har'a igaanis ol deemee gad deemeetiin dawaatan argee fuudhee wardaa geesse yaa bariyyeen kiyya. Yooma nu wayyaa'inne dubbataatuma jirra bari yoo nu wayyaa'inneetuma dawaatan itti godhii jeetiin biraa deeme yaa bariyyeen kiyya. Ara birallee hin turre dawaatan itti kanneeti dawaa kaaniin barbaade jee biraa deeme ittiin deemne garuu yooma wayyaa'inneetuma asirra baanee iyyuu jira yaa bariyyeen kiyya. Du'aa teessan nu jabaadhaadhaa warree sheeka beeytanillee dawaa beeytan nuu hima yaa bariyyeen kiyya. Dawaa beeytan nuu hima mucaa kana odoo namni jinni keessa jiraatte mucaa kana quraanatti qaraana mucaanii mush jinni yoo ta'etti wayi nyaachisanii fa'aa calisiisuu danda'ama. Eega afaan wayi dubbataare sanii malee namni amma jinni keessa jirtu akkanaa muti. Eega namni jinni keessa jirtu akkanaa mutire namni jinni keessa jirtu yoomuma mucaan yeroo nuti yaamnu gubboon lallaala bas nyaata nyaatu hin danda'u. Akka inni nyaata nyaannee hin jiraanne godhanii malee wayi nyaachisan natti fakkaatti. Dawaa habashaa malee furmaan hin jiru yaa bariyyeen. Yoo akkanatti cal jennee tatteenye akkanatti cal jennee tatteenyaan nun baafte yaa bariyyeen nurra teessi malee. Fala karaa mucaa kana itti fayyifannu nu barbaadaa asirratti wanni ol baanee iyyinuuf maaliif yaa bariyyeen kiyya hordoftoota kiyya. Wanni asirratti ol baanee isinitti himataa jiru yoo waa beektan yoo nurra waa beektan nutti himaadhaa isin jechuun asirratti ol baanee yaa bariyyeen kiyya karatti deemnu wallaallee jira dawaan miyyoo maraatte waa takka mucaan odoo inni immoo nyaata nyaatte sila odoo garatti waa nyaate dubbateef barbaanneef hin dubbatu numa jalaayi kunoo yaa rabbi yaa rabbi yaa rabbi. Egaa yaa hordoftoota kiyya obboleeyyan kiyya wanni asirratti ol baanee guyyaarraa dubbataa oolu hin jirtu mituma kanaa jecha iyyuu jirra maleedha. Furmaata nuu kennaadha warri nurra waa beektanii warri nurra waa beektan jenneeti malee asirratti nutti toleetii muti. Nutti toleetii muti asirratti baanee iyyaa ooluu tana yaa bariyyeen kiyya mataan nu dhukkube haati dararramte. Du'aayi nu godha yaa bariyyeen kiyya du'aayi illee nu bira dhaabbadhaa du'aayi maal oromoodha nu bira dhaabbadhaadha akkuma duraan du'aayiidha nu faana dhaabbata wajji deemaa turtanii nu wajji hirriba dhabde sanitti mucuma kanallee du'aayi nu godha yaa bariyyeen kiyya. Waan biraatti asirratti baanee dubbatutti hin jiru ilmoo xiqqoo tana dubbatu diddee tanaatu garaana nyaatu jira waan amma asirratti ba'ee jiru kanaaf waan biraatti miti yaa bariyyeen kiyya. Waan takka waan irraa dubbadhee isinii dubbadhu hin qabu. Guyyaarraa nama dubbannaa fala dhabne fala itti nu godhaadhaa fala nu barbaadaa isin jechuuf asirratti ol ba'aa iyyuu jira malee inshaallah nama fayya bilaalis waan akkatti naftu rabbutti ishii miyyoo san afaan qabee harka qabe san isa kana rabbi afaan irraa nu hiikee akka nu wajjin taphatee haadha wajjin kofallee taphatu feena malee isaa amma miidhamee haati rakkatteeni akkatti bira teessee yaaddamte